Kam jirtanii hordoftoonni abdii koomedii idil addunyaa irratti argamtanii baga nagaan dhuftanii warri chaanaalii kanaaf haarawaa taatan subscribe like godhaa warri na dura jirtan ta'a ol seenaa buna dhugaa isiniin jenna. Hadhaan tanaa obboleeyyan kiyyaa kabajamoo jaalatamoo Biraanuu Juullaa akkuma beektanii Biraanuu Juullaa akkitti yaadannuuni mootummaa kana kuffisuu hin dandeettanii mootummaan kun haarawaa karaa cufuudhaan hiriira bahuudhaan waan feetan godhuudhaan kuffisuu hin dandeettan jedhee qeerrootti dhaadatuu fi uummata Oromoo asba'ee dubbateedha. Akkuma viidiyoo irratti si yaadachiifnu waan inni jedhee mee dhageeffadhaa gizii takkatti. Mootummaan kun haaraa kufuu hin danda'u. Iyyuudhaan karaa cufuudhaan mana gubuudhaan kufuu hin danda'u. Haaraa gara ummata isa barbaadu miliyoona isaati jira waan ta'e. Namni siyaasa beeku kana laaluu sirra jiraata. Namni siyaasa beeka jedhu kana xiinxaluu sirra jiraata. Mootummaa diklaayin godheef mootummaa ol ka'aa jiru qixxee jissuu hin danda'u. Okay, dhageeffattanii jirtan. Inni lammaffaan maarsiniif fakkaatee amma immoo gabaasaa ETV'n gabaastee Biraanuu Juullaan mudannoo isa mudateen yookaan waraana isa mudateen addunyaa irraa godaanee jira, du'ee jira yookiin boqotee jira, maatii isaaniitiif jajjabina hawwina jedhanii ka jarri gabaasan viidiyoo kanallee dhageeffadhaa. ትናንት ምሽት የኢፌዴሪ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ በተፈጸመባቸው ጥቃት መስዋዕታቸውን መንግስት አስታወቀ። የሰላም ሚኒስቴርና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርም ለቤተሰቦቻቸውና ለመላው ሰራዊት መጽናናትንም ተመኝተዋል። Akkuma dhageettan kana viidiyoo kana obboleeyyan kiyyaa kabajamoo jaalatamoo maarree namichi kuni uummata Oromootti as bahee afaan Oromootiyyuu akkasi dhaadatu osoo haatonni keenya du'aa jiranii osoo ilmoonni keenya gudeedamaa jiranii osoo namoonni keenya baay'ee rakkamanii hidhamanii mana rakkootti hidhaa keessa dararamaa jiranii wanni meeqa osoo ragaa jiru waan kana hojjetee jechuudha. Haa ta'u namni isa ajjeese kaminni xiqaatiin irra ga'ee jedhan xiqaatii irra ga'e san maaliin eessa jennee ayaan akka yaadutti mucaa waggaa 23 qabaa maatii ofii waliin Finfinnee osoo jiru waraana shanka isaa kenname eegama osoo jiru rakkoon kun yookaan xiqaatiin irra ga'ee jedhan. Namoonni tokko tokko immoo jaalmarroo yookiin waraana hoboo tarkaanfii irra fudhatee jiran. Jarana inni ka jiraatu Finfinnee waraanni zoonii kibbaa dhufee achitti tarkaanfii irra fudhataallee osoo hin taane warri jarri tarkaanfii irra fudhatan naannoo sanii baay'ee jira. Biraanuu Juullaa achi dhufanii tarkaanfii irra fudhatanii natti fakkaatu. Akka yaada kiyyaatti informationii xiqqoo dhaga'ee isin hima. Akka dhaga'eetti Biraanuu Juullaa waraanni kuni mindaan gaanillee kennamaaf hin jiru rakkoon ekonomiillee nu mudatee jira. Waraanni kun maallaqa gahaa argataa hin jiru. Maallaqa sun ta'ee nyaata iyyuu gahaa argataa hin jiru. Ana ajajama guutuu ajajamaa hin jiru. Ka keessaa luqqa'eellee gara warraa badee deebi'aa jiru. Kara maatiitti badee deebi'aa jiru jira. Kanaafuu aan Dr. Abiyyi akkanas waliin fuufuu hin danda'u jedha. Biraanuu Juullaa bakka kana wanni inni filate mootummaan kuni mootummaa hiddi isaa buqqa'aa jiru. Mootummaa asii ho'aatu yookaan Tigreen lola cimaa irra bante Oromoon illee lola cimaa irra bante mootummaan gamaa gamanaan lolli cimaan irra baname kan Somaalee waraana ofii kennuu didde kan Beenishaangul waraana ofii liyu poolisii naannoo sanii kennuu didde ummanni martuu uf ta'eetiin deemaa jiru. Mootummaan kun kophaa yoo faana deeme dhiiga laaqqachoo ta'a isa wajjin baduu ta'a. Kanaafuu mootummaa kana wajjin deemuu hin danda'u jedheetiin xalayaa akkana jedhee barreeffate. Akkin jedhee barreeffate ani waraanni keessaan luqqa'ee deemaa jira ajaja koollee guutuu fudhataa hin jiru ani hojiin koo asirratti dhaabbee jira xalayaa mootummaa Dr. Abiyyiitti barreessa. Dr. Abiyyi xalayaa san akkuma dubbiseen halkan san waraanuma achi jiru ajaja itti kennisiise. Biraanuu Juullaa bakkuma jirtu mana isaa keessatti shoot godhee ajjeesiisa. Biraanuu Juullaa bifa kanaan ajjeesee ajaja mootummaa kanaa diduudhaan jechuudha. Maaliif Biraanuu Juullaa wanni didee duraanillee uummanni Oromoo fi uummanni Itoophiyaa aariin irraa qaba. Sababbiin dhaadannoo nutti godhee yaadattanii mootummaa kana kuffisuu hin dandeettanii karaa cufuun hiriira bahuun akkuma amma dura kuffisnee wayyaanee illee biyya galchinee hin beeka. Kanammoo maaltu haaraa godhee karaa cufnee tiin kuffisuu hin dandeenyu mootummaan kun haaraa ka jedhu jechuun warra waraana gaatiif xiyyitii gaayyuu qabu kuffifnee turre. Inni ajaja kana diduun xalayaa aangoo gadhiisuu galfatuudhaan Biraanuu Juullaa shoot godhee ajjeesee Dr. Abiyyi jechuudha. Kanaafuu obboleeyyan kiyyaa walii garagaltee jarree wal ajjeesuu eegaltee ajaja ofii walirraa fudhachuu didaa jirti. Waan jiru sassaamattee wal jalaa miliquu barbaaddi. Ofiiyyuu walii garagalanii mootummaan kun yoo maglacaa kennuu agartaa waraana ofii kadhata. Waraana ajajuu qaba moo kadhachuu qaba? Waraana ofii ajajuu akkamitti kadhata? Akkana godha jedhee maglacaan televezyiinii irra kadhata. Kanaafuu akka isa ajajamaa hin jirre
akka mootummaa kana hiddisaa lafa jala hin jirre akka umriin isaa gabaabaa taate waan beekuuf namni waan saamatee karaarraa goraa jira jechuudha. Yoo namni karaarraa goru immoo dhaqee ajjeesa jechuudha Dr. Abiy. Maaf ajaja kee fudhachuu diddee maa hojiirra oolchuu diddee. Biraan hojiiwwaa gaarii godhee hojjechuu kiyyaa miti duraan waan balleessa ergaa harka ani keessaa si wajjin xurii laaqadhu si wajjin dhiigan laaqadhu jedhee ergaa harka keessaa fudhatee maal godhu ajjeefama jechuuf illee waliin nyaataa turanii wala albaasaa jiran jechuudha. Wala albaasanii jennaan jechuudha. Kanaafuu boleeyyan kiyya kabajamuuf jaallatamaa akkuma viidiyoo isaanii irra dhageeffattan Biraanuu Juulaallee waan jedhaa ture miidiyaan isaanii waan jettee gabaasaa turte kanuma jechuudha. Akka nafa fakkaatutti namni biraa dhaqee Finfinneetti isaan ajjeesuu jechuu kiyyaaf. Yookaan immoo namni kun ajajaadhaa dhaqee Tigraayitti daangaa irratti osoo liyyuu haylii Tigraayii dha'u du'e jechuu kootii miti. Finfinneematti du'e jechuudha. Kana godhe immoo humni addaa wayii kan Finfinnee keessa deemee fixaa jiru hin jiru jechuudha. Mootummaan kun naannoo biraan gaquu ban qabne Finfinnee bichaa bulchaadhaan quba isa qabna jechuudha. Kanaafuu waliin garagaltee wal nyaataa jirti wal fixaa jirti oduu isinii qabadhee dhufe kana jechuudha. Boruu sa'aatii 6 galgala akka poost ta'u wanni kun ilmaan Oromoo chaanaalii kana sabiskiraayib godhaa waliin gara waan haaraa qabannee isinii dhumnaa gara feesbuukii peejii kiyyaatiin follow like godhaa YouTube chaanaalii kee sabiskiraayib godhaa isin hordofaa isin jedhaa. Haduutu haa wal fixu diinni kenna yoo wal fixu diinni lama yoo wal garagalu nu chaansiidha. Namni duraanuu dhiiga namaa dhuguuf dhiiga namaa nyaatu yoo wal garagalee ofii wal fixu baay'ee namatti tola jechuudha. Sun nu gammachiisa jechuudha. Kanaafuu walaa fixu maaltu nu dhibee jenna horaa bulaa isin jaalladha.